Amma bakki nuun itti argamu kun naannoo Oromiyaa godina Booranaa Aanaa Taltallee Ganda Hoboqa kan jedhanu. Namni isin arguu jirtan kun nam lama, namni lameen kun namni uwwaati. Namni uwwaa kun immoo manjaaru jira jechuudha. Mana amjaaru jiran kun namni uwwaa lameen waliin ajaaru malee maatiin kun inni osoo nam torbe qabaatte, 8 qabaatte, 6 qabaatte kan namni muluunuu keessa jiraatu fi aadaa Booranaa keessatti immoo mambuuyyoo namni ijaaru nama uwwaa malee namni dhiiraan ijaaru jechuudha. Kanaafuu aadaa Booranaa keessatti jabinni guddaa jira jechuudha. Dubartii hagamuu hundaa humni qabduu fi mana garii abbaan fi ilmi kee jiraatullee namni uwwaa ijaaruu danda'u kanumaa ibsama. Kanaafuu aadaa Booranaa kamiyyuu keessatti mambuuyyoo kan ijaaru nam uwwaa yookiin nam durbaa yookiin immoo haadha manaa malee abbaa manaa akka hin ta'in asumaan hubadha. Kanaadha jireenya garuu magaalaaf baadiyyaa gargarraaltu garaagarummaa guddaa jira. Osoo magaala kee jiraatte amma abbaa mana tokko maatii godhachuuf yookiin immoo gaa'ela godhate yookiin immoo maatii jiraachuuf inni guddaan laalamu mana jiraachuu isaa yookiin immoo mana qabaachuu isaa yookiin immoo qabeenyi inni qabsu mana ijaarrachuu hin danda'a kan jedhu. Aadaa Booranaa keessatti immoo walitti dhufeenyiyyuu eegee qabaattee fedhii waaqanii daandii ofirra eegi deemte mana kan ijaaru haadha manaa yookiin nama uwwaati. Daandii jireenya guddina keessatti ulfinnaaf kabajummaallee akkuma dubartii qabdu mana guddaa yookiin immoo ilmi namaa jiraachuuf inni guddaan nyaataaf dhugaatii bira dabree kan jiru manaadha. Man immoo namni uwwa ijaaru jechuun waan guddoo nama gammachiisa jechuudha. Kanaafuu jireenyi baadiyyaa baay'ee namatti tola. Namni hedduun gaafa magaala kee jiraatu eegi mana iyyuu ijaarratee soofaa hin qabu, biffee hin qabu, viidiyoo hin qabu, minxaafii hin qabu, firiijii hin qabu maaliidhee yaadda'ee cinqabee jiraata. Aadaa Booranaa manuma xiqqittii gosa kana fakkeenyaa agartan keessatti nama 7-8 kan jiraatu jaalalaan fedhii waaqa waliin re'ee yookiin loon qabeenyi guddaan Booranaa loon re'ee gaalafaadha. Garuu sanum qofa qabaate wanta dhibiin barbaadu jechuudha. Manni sana agartan kan kee fakkeenyatti kunini mandiqa tokko yaa qumetii kiyyaan dheerin kiyyaan furdin kiyyaanii tokkuma garuu mana kana keessa kan jiraatu maatii nam 6-7 jechuudha. Dhabeedhee rakkatu isuma xiqqittii qabu kanarratti yaa waaqa galata kan galchu malee wanta dhabee fi kan abdiin kutan eebbaaf afaan isaa qixxaa'e waan ta'eef jireenyi tola kan jedhan dhugaa siin jedhan naannoo Booranaa baadiyyaa kee jiraachuun baay'ee nama gammachiisa. Kaleessa dhuguma yeroo bonaa hongee turetti namni horii dhabee qabeenya dhabee waan hedduun akka deeggarsa gaafachaa ture nama beekan. Yeroo amma garuu fedhii waaqaan qolaamsa xiqqaa harkaa qabuun namni horii reetii tokko qabu loon tokko qabu aannan sun melgata. Maasa xiqqaa qotatee waaqa beekedhee midhaan lafa naqee midhaan facaafamu sun kan argate sanyii nyaata. Kanaafuu haali jireenya akka fakkaata. Kanaaf mambuuyyoo kana nama uwwaa ijaara. Garuu kan keessa nama hagamii jiraatu jettanii 6-7 akkaataa itti jiraatanullee waliin keessa inni ilaallaa jechuudha. Amma kan isin agartan kun itilleedha. Kun waa kan guddaatu abbaa haadha manaa fi daa'imni maandhaa waliin jiraata. As bira immoo obboleeyyan namni 3-4 jiraata. Sadeenu bootum xiqqittii asin waliin agartan kanarra jiraata. Inni guddaan kun ibiddallee asumarratti as keessatti ibidda ofii kan ijaarratu maateeriyaalee adda addaa kan bishaan ittiin fudhatu kana kan osoo yoo horii ittiin elmatu ittiin elmanu kanaadha. Egerillee dammoo osoo keessumaan dhuftellee gogaa loonii kunni kan keessumaan dhuftee irra raftuudha. Jireenyi kanuma qumetii kiyyaan tokkumadha. Kun harkaan tuqa. Kanaafuu jireenyi baadiyyaa baay'ee namatti toluu fi dhugaa isaniin jedha namni kamiyyuun naannoo godina Booranaa dhuftan gammadanii kan jiraattanuu fi kabaja kan argatan. Garuu Booranni ulfinaa qabu seenaaf qabu kanaan duras kan beektan dhuguma gaafa waa qabu osuma namni bishaan gaafatee aannan kan nama bobaasu jedhan aadaa Booranaa keessa kabaja guddaa kan qabuu fi dhugaa isaniin jedha naannoo kana dhalachuu kiyyaan kan ofi gammadu maaniif dhugum namuu osoo naannoo itti dhalate irratti gammachuu qaba. Anis fedhii waaqa naannoo kana dhalachuu kiyyaa waan guddoo kan arguun kiyyaaf fuulduraaf daandii ofii deemu irratti ulfinaaf kabaja naaf ta'a yookiin immoo fakkeenya daandii kootii irratti ofitti abdachuu naaf ta'a jedhee yaada. Kanaafuu jireenyi Booranaa baay'ee kan namatti toludha dhugaa. Baay'ee gammadee jira. Haala jireenya godina Booranaa sillaa yeroo qabaadhee waan hedduu waliin jechuu dandeenya, waan hedduu wal hubachiisuu dandeenya. Yeroo ammaa gin saatuma yookiin immoo daqiiqaa muraasa xiqqaa kamirratti aadaa seera of danda'a qaba. Yoo kan dubbadhu aadaa Booranaa keessatti yeroo gammachuu waan sadii irratti xiyyeeffata. Gubbisa jechuun yeroo mucaa dhiiraa yookiin hangafa maqaa baasanu. Inni kaan immoo jilgisa godhatan immoo yeroo ol fuudhanu jechuudha. Kanaafuu yeroo gubbisatiin godhattu daa'im xiqqaa guddaallee atiin maatii waanum qabu walii gumaacha kaloon qabu loon sii kenna kaa gaal qab gaal sii qaba karee qabarree sii kenna qarshii qabna immoo qarshii sii kenna jechuudha. Yeroo gammachuu akkaataa waliin dabarfatan kanaadha. Yeroon kaan immoo aadaa Booranaa keessatti waggoota
shaniin waggaa 8 gadaa walirraa fuudhani. Yeroon sun gadaan sunni akka aadaa Booranaa keessatti gadaa guddaa abbootiin gadaa walirraa fuudhanuuf kabaja kan qabudha. Haalli jireenya Booranaa yoo na gaafatan bakki amma itti argamu kun naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Taltallee ganda Hooboqeedha. Magaalaa guddittiin Finfinnee irraa kiiloomeetirii 673 kan fagaattu Hooboqiin bakki amma itti argamu kun. Naannoon kun inni daangaa irra jiraatti. Asirraa kiiloomeetirii 30 qofa yoo deemanii aanaa Biraadiloo yookiin immoo daangaa Keeniyaa irratti dukkana kan jedhanutti argamti. Haalli jireenya godina Booranaa naannoo Hooboqii jireenyi kana fakkaata. Haala diqqaa hojiif yookiin immoo naannoo kan dhufee fi haala qilleensa namatti tolu ho'insas qabaatus akkaataa uummati taa'uuf akkaataa uummati dalagaa jiraatuuf yookiin immoo uummati jaalalaaf kenna qabuudhaan haala kanaan kan jiraata. Kanaafuu haalli qilleensa godina Booranaa baay'ee kan namatti toludha waan dhageettaniif filatooma.